السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته كم وردتو جرت تخنيا أنا بابا جراتني سنين جتا دفنا جرا كنا أنا فلين أنا بليس خيور مانغا هيسا دفنا جرا أكو مفيدو وقتل إنجل تختارتي وجمان دفنا كنا أعمل لنا جيسة ولمانو كنا إن شاء الله وجما وجا مدرو فيا فينا تكسيتين سنين جا خاور تكسو تغيا كنا إذا كنا هردفتو تغنيا كلين جا إسيدا متي أنا أفود هذا تاجرا مالي بيننا أكملتي إسام برد هيتا إسام توتو سباسة إسام توتو مال سبوري مال جي هذا مال جنا إسين اللي يرود راك ترى أكا قرتين برد وفتو جنة تدمني نجوا ما هو جتشودا الران رخول إرجعيان رفته firri khara firaa jennaan mooyyen kaadee kara gaaraa hottee jaan akkasitti jechuun irra geessee dhufte malee silaa tanaa quban qabu wanni hin qabu inni immoo arraan tana dhufte kunoo gaa'isillee nama wayyaati jirti homaan jettuu garuu too haga gartee kennina uummanni warri musheefaa kanneen sanii hagaftattuu addaan hin baane fayyaan isiiti du'aa'ee godhaafiidha. Dhaadannoon isaa waan takka hin fiddu maaliif jennaan takka hin fiddu dhaadannoon isii anaaf jechuudha. Hanga turii qeensa jala naan geessu. يا أبو ما على جوهن يا أبو كان يجي جرا هذا جرا ما فجأة كتنا ونقبوني ما أنا فجأة قمنا خاين من هذا جرا مسرا يا عبد كنا نقول ما لك عايش إنه كنت بجالس ما خيت تامي تمير قارب بلين جوهن Beeka maqaa kun ka maallaqa ajee akkana si godhe irra jechuun namni beeke maallaqa ajee maallaqni jechuudha amma dhuma amma argama. Ka maallaqa ajee akkatti lubbuu teessi gaadii beekuni kun oda gartee jaartummaadhaaf sin eegganne tun diinummaadhaaf. Egaa maallaqa kana fidi jaa maallaqa kanatti amma tanallee kanarraa nagahuu jira kanaan nagee namaa si oofaa maallee jaa amma dalagaa san rabbiin harkaan dalagee dalagaa san maallaqa fudhanne hayyee jeeti dalagaa san dhaabee deemu dalagaa san jeeta koon dalage jeeta kuchaa san waan takka isin gaafannee buduu masruufa isaatiin ichiin taa'u jira maallaqa fidi jaa maallaqa kana duubamee akkamitti dhiiraa nama fidamu dhalaa nama fidamee leencoo kan beekamaa dagaa sanaan mana uummanni keenya illee kunoonni harka Oromoo bal'oo ni agartan Oromoo kunoor doktoota keenya gargaa hin daldalaa takka jechuudha maallaqa fidee isa maal goote yee dhiirtii jechuudha jaartii fi akkasitti uumachuun isiitu isa bulchamoo akkami gaafa nuufuun gallee ofa waan inni irraan jiru tagartee inni irratti tume tana wallaahi numaafuun agalle bakkuma feetettu daldalaa takka maallaqa ajaa'ii hin cabaqanii hatta namni wajji dalagatuun illee uumamu jiraati biyya kana ni beeyna. Yoo walii galanii beesan. Walii galee wajji dalagateet illee wanni ni godha immoo akkanumatti maallaqa jirtu gartee maallaqa fidi jaanii bunna godhuun tun waan intahaatii miti killeen arras borus dhugaan dogoggora guddaa qaba dogoggora waan ta'een diinummaadhaaf isii eeggata. Egaa nama kana jaarsa abbaa mana kiyyaati jee waan abdadeetti galta kan qabu leenca waan kana ta'in irraa filaayinaadha. Wallahi hedduu gartee waan kana maati keessaa ku jirtaa garuu mee kaan ta'u jiru hangaas bira jiru kana mee akkamitti jedhamu mee akkamitti jiisee bira fuutti jiru. Ani amma naa iftee malee bara haga duraanii san dhuga namni walitti aareet illee wanni waliin godhan jaa immoo asirratti waan inni irratti hin jiru laalaatiin ture. San booda immoo gizeen dhufee akkuma si geessee akkasi kashaafaa isa kaasee qaama kee ilaalu wallahi agarte gaanin boo'ee uummata keenya dhugaa yeroo sanitti maal goona gaa. Akkasitti gaama dhugaa rubbuun harka rabbii jirti rabbi ergaa si baasee ati garuu akkamitti harkaa baate manni kan. Yaa boo saara fi jiru laalu kun duraan gisee dalagaa deema jee dalagaa gisee deema qulfii fudhatee deema jawwaan irraa fudhatee deema sababa inni rafetti jawwaan illee fudhatee qulfii illee jala baladee baatti banaa dhiisee baatee malee eessatti bayattee deemee dukkaanaan dhaqajuu mana shukkaara qollafee gabbee waa fidee deemee gabbaa hin jirtu ammaan mana kana jira maarree jaa. Maali jaa kumee meena dhiisee meela hin cuquraas akka garaan na gubee kana siimee wanta garaas hin gubeessu. Kan duraan siidee waluu dhiisallee bareedee waan inni sirratti hojjetu san arke dadawwalee silkiin diyyallee taatu guutuun firra coftanii maali garuu yaada wanni keessan seena kala lubbuun isii lubbu baase moo maali haqi inni galtee fiiduu sirratti waraabinsa. Yeroo lubbuutu bahee jee jechuudha waan nuti keessa jirru numaaf rabbiitu beeka alhamdulillah arra rabbii harkaasi baasee sifidee akka baalettuufi dhimmoota isaa dhaadannaa gartee inni achiile namaatu baase leencoo baase maal jee wanni joosane waan anaa fi ati walii taanu ganaa miti uleedhaan isa agarsiisa maaliif jennaan jechuudha gocha kana akkatti afaan kanaan haasa'uu odan ta'e
gaafa ija lamaan tanaan isa arke anaatu beeka waan Bira dhufuu ganaa maal godhaa miti ganaa rabbi wal nu gorsiisin nuuf isa. aboo rabbi wal nu haa agarsiisu Laa rabbi wal nu wallahi gorsiisin. rabbi wal nu haa agarsiisu anaa beekallee baantaami waluma agarraa uummanillee waan nu wajjin arku ta'a kun mamaan godhin hayyee gaafannoo ijji gaara duubatti waa namaan garri tamu ta'an keessaa guuranii jette oromooni siigalee gizi maayicha gootin teenya asiiti inshallah gaafannoo arraan tanaa ani inumaa si arkuu inumaa dhibdee teetii tana wajji si arkuu kiyyaafoo hedduudha gartee dhugaa rabbi galanni haa ga'uun jaa Maaliif yaaboo du'eetiin ka'e bara masirraa nama kuma du'eeti bara maaliif wallahi kuma du'eeti amma gaafa maan jira malee lubbumaan nafa isa jira malee. sila akkana ta'uu baatte anuu sin argu maaliif jennaan gaafa bilbila cofattee gartee isa jala isaatu na baasa maal jettee isa jala akkasitti fiigisani amma sanillee naasoo Cufannee baran. sanis naasoo dhiisi sanis naasoo Dhugaa rabbii harkaa qabaadde cufannee isaan irraa guurrate. sanis naasoo rakkoon qabdu ammallee humaatiin bisilaa dhalaadha wanni qabdu sobamuus waan jiraati alhamdulillah qilleedha ammoo waan gartee isarratti raawwannu uummanni nuyi arka waan gartee gocha inni sirratti dalagisan oda gartee anan taane ummatumaan anaafetis gartee nama sitti banni godhe anaatu waan irratti isa dalagu anaatu beeka. Taa'ee ofeete baraati raalii maan kutanne faayattee maddii deddeemu jirta. Ani waan maddii deddeemu waan takka kan inni irraa ifisa raabdii qabu waa hunda garuu asitti garaasi badaa waan takka dhufaniituma himan jechuun hin amma garuu isa jibbeetiin jiran akhiratti kallee arrabooda kalaas jibbeetiin jira. Halkan ablee hunda fudhatee na gubbaa dhaabga waa hunda nyaatan mala garuu waa hunda hin dubbatanii arra garuu immoo maaliif waan hin jibbeechaan garuu himeessa jibbeetiin jira akhiratti wallaaleen cookan jibbe. Hayyeega murannaan kee kun ka dhugaa yoo ta'e wallaahi atummaanu akkatti xafaaxafeeti amma ishee rabbi nagaumaan si haa fayyisu waa'ee isaa gaafachee wanni goote asumaa fi isallee atummaanu si hidheetiin shanshalataan mana si qallaba. Ongoraa isatti deemu kan hin teetaa akkasisan dhugaa fayyade wallah. Saniifuu maali inni halkan ablee fudhatee ablee kanaan irra dhaabbataa lubbuu tiisitu addeetiin jira. Wallahi amala garuu maal duraan guyyaa isaan qabne na fidee jira baranillee amala gartee duraan hin qabne na fidee akkana taataa bakka itti deemtee dhufte dalagaa miti mana namaati mana namaa kana kabaayee takka guutuu qabu mana namaa kataa ni jira eessi jiramee dhugaa rabbu ni jira. Amma bareedni nuu miti isaan qofa ijoollee isaanii qofaa miti nama hedduudhaa wajjin jira. Maaliif jennaan nama hedduu ka jiru sanis ni laalla immoo ka dhufte mana keenya gartee manni keenya mana keetiin inni immoo waan akka achi afaan banaa oola sarrakkoon qabdu ta'isaadha wal faamna. Saniifuu amma gara asitti hin deebi'u isallee barbaada hin qabnu mana kanallee gartee silaa duraan keessa jirtan taatee ni beeka ture. Kana immoo beeku gaafatee telefoon isaanii leeffituun barbaanne isa. Meetiyoo taa'isanii rakkoon qabdu ni dhufaa akka itti finnu nutu beeka. Haa manni dhufaa gijee illee mana beeku namni ni garsiisa akkoo waan oolamne ni dhufaa nuti dho'isunilleedha. Yoo dhufees gaa ganaa dantaasaatii maal dura baa'uura leencoo keenya nutis nama ni qabnaa nama yaammannee firaa dhooqa. Rakkoon qabdu taasisanii ani akkuma inni dhufu sanuu fedhaa wayii. Silaa gartee rabbummaan anaaf isa kana ijaan wal nu agarsiise anaatu beekan siin jeebar. Inni as dhufe taanaan gartee mana kana nageenyi hin jiru kan nageenyummaan buusuun lubbuu isaa sanuu jechuudha waan irratti raawwadhu anaatu beeka. Ayyee gaamee akkana godha kana gaa namni daldalaa akkana godhu kana roorrisee gartee inni lubbuu inni suwaalaman qabu takka saaxina haatee takka harkatti hin deemmatu. Abaa hayyee gaammanii jaamaalee coobaa dhugaa saniyyoo jettan jaartummaa qaba malee dhiiga nan qabu dhiiga keessa yoo baafachuu dadhabdan gaa isin gaa ganaa ni jaama gaamma jaamaa dhufu. Alla magaan kunoo amma yaame irratti dawwale. Amma jaama kalaasa. Gachinee kanaas yoo dandeessan dhiiga keessa baafadhaa dhiigni. Hidhaa miti waan san gartee waan inni irratti raawwate san irratti dalageetiin hidhaa galcha. Samboo jechuun akkasumallee fayyaan ta'e hin jirtu.